Ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa. Kun qophii keenya gungumii karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gungumii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma, walitti maal gunguma, akka biyya keenyaatti maaltu gungumamaa oole kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun si waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Qophii gungumii koratti taatee biyya keenya keessatti qaamota garaagaraatiin raawwatamu bakka tokkotti qophiin gungumiitiin karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaadha. Isinis miidiyaa kana like subscribe gochuun nu jajjabeessaa, yaadaaf qeeqa qabdan koomentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Egaa qophii gungumii keessatti keessumaa taatee biyya keenya keessatti raawwatamu haalota garaagaraa karaa qaamota mootummaatiin uummata irratti bakkeewwan garaagaraatti raawwatamu qabadheen isiniif dhiyaadha. Na waliin tura. Egaa gungumii tokkoffaa yookaan qabxii tokkoffaa guyyaa har'aa Paappaasii kutaa Shawaa Lixaa Abuuna Gabriel irratti keessumaa karaa qaamota garaagaraa akkasumas immoo baskaana Itoophiyaa dabalatee akkasumas sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti qe'ee garaagaraa yookaan arrabsoon garaagaraa irratti adeemsifamaa jira jechuudha. Egaa Abuuna Gabriel keessumaa Ortodoksii yookaan amantaa Ortodoksii keessatti gahee guddaa fi akkasumas immoo barsiisa amantii guddaa kan ta'e beekamaadha jechuudha. Keessumaa immoo kutaa Shawaa Lixaattidha jechuudha kan inni barsiisu. Kanaaf Paappaasiin kun irra deddeebiin yeroo garaagaraatti qe'ee garaagaraa irratti ka'aa turuun ni yaadatama yeroo dheeraa fi egaa rakkinni keessumaa gama amantaa Ortodoksiitiin keessumaa amantii warreen unutu fide yookaan amantii kun kan keenya jedhaniif akkasumas immoo sababa warreen Oromoo ta'anii fi sabaan warreen Amaaraa ta'an egaa irra deddeebiin bakkeewwan garaagaraatti lolli ka'aa turu yookaan qe'ee garaagaraa fi wal dhabdeen garaagaraa ka'aa turuun ni yaadatama waggoota muraasa dura jechuudha. Kanaaf ammas wanti amma Abuuna Gabriel irratti raawwatamu yookaan kutaa Paappaasii kutaa Shawaa Lixaa kan ta'e irratti wanti amma adeemamaa jiru jechuudha. Waanuma saba irratti xiyyeeffatee fi amantiin nuti itti kenne yookaan immoo sadarkaa nuti barsiisi jennee itti kennine kan hin barsiisnee fi akkasumas immoo saba garbiraa kan xiqqeessudha jedhanii kutaa lallaba yookaan kutaa Ortodoksii Itoophiyaa irratti dubbachaati jiru jechuudha. Akkasumas immoo sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti arrabsoon garaagaraa irratti ka'aa jira Abuuna Gabriel kana irratti jechuudha. Egaa amantiin keessumaa akka biyya keenyaatti yookaan akkuma guutummaa addunyaatti amantiin kan abbaa akkuma ta'ee fi namni kamiyyuu amantii barbaade hordofuu akkuma danda'uu fi keessumaa immoo yeroo dhiyootti asitti Itoophiyaa kana keessatti keessumaa saba garaagaraa keessa kan Oromoos ta'e kan Amaaraas akkasumas immoo kan Tigreeni yeroo isaan siyaasa achi keessatti fayyadamanii dubbachaa turuun yookaan dubbatamaa turuunis yookaan argamaa turuun ni yaadatama jechuudha. Ammas wanti miilana keessumaa Abuuna Gabriel kun Shawaa Lixaatti Paappaasiidha yookaan immoo barsiisa amantiidha jechuudha. Kana irratti qe'ee garaagaraa haa ka'uyyuu malee yookaan immoo saba biraa arrabsitee tahaa jedhamuyyuu malee dhugaarraa waan fagaate fakkaata yaadni kuni. Kanaaf sabni Oromoo yoo waa tokko dubbate keessumaa kutaa amantiis yoo ta'e akkasumas immoo waajjira kamiitti keessatti yoo ta'e Oromoof kan quuqamu yoo yaada tokko dubbate yookaan amantiin kun akkasitti nama deemse yookaan immoo akkasitti nu baasuu danda'a jedhee saba Oromoo yoo barsiise yookaan saba kamiyyuu yoo barsiise qe'ee garaagaraa irratti ka'aa turuun ni yaadatama jechuudha. Otoo sabni kun yookaan Abuuna Gabriel kun otoo Oromoo yookaan quuqama hin qabu ta'ee namni itti dubbatu hin jiru jechuudha. Yookaan saba biraadha otoo ta'ee namni itti dubbatu hin jiru. Kanaaf namni uummata isaaf quuqamu namni uummata isaaf dubbatu yoo bakka tokko yookaan Oromoo keessaa yoo ka'e jibbisi garaagaraa akka inni amantii biraa amantii kana qeequ yookaan akka inni saba biraa arrabsu tokkotti warreen fudhatan waggoota dheeraatii dura jechuudha kan inni beekamu malee waggoota muraasatti asitti miti kun wanti kun kan inni jiru waggoota 27 bara wayyaaneen bushaa turte sana keessatti qe'ee garaagaroon ka'aama turuun ni yaadatama. Keessumaa namni saba isaaf quuqamu yoo ka'e keessumaa Oromoo keessaatti yoo ka'e arrabsoon garaagaraa qe'ee garaagaraa irrumatti ka'a duruu waan jirudha kun. Kanaaf Abuuna Gabriel kun yookaan barsiisaan amantii Shawaa Lixaa keessatti uummata isaa barsiisee kan itti nuti itti kennine hin barsiisne jedhanii yeroo sana akkasitti qe'ee garaagaraa irratti kaasan mul'achaa jira. Otoo saba garbiraadha ta'ee namni dubbatu hin jiru. Kanaaf gati Oromoo ta'ee fi gati saba isaaf quuqamuuf qe'ee garaagaraa yookaan arrabsoon garaagaraa irratti ka'aa jira jechuudha. Kanaaf Paappaasonni garaagaraa dabalatee warreen sabaan Oromoo ta'an akkasumas immoo kutaalee garaagaraa warreen dhugaa dubbatan hundi isaaniiyyuu akka Abuuna Gabriel dhugaa dubbatee fi akka inni kallattii sirriitti barsiise tokkotti dubbachaa jiru. Keessumaa kutaan Shawaa Lixaa bakkeewwan garaagaraa warreen amantii Ortodoksii hordofanii namichi kun akka dhugaa dubbatee fi rakkinni garaagaraa yoo irratti ka'e akka falmuu fi danda'anii fi akkasumas hiriira guddaa gaggeessuuf akkas jiranillee amma dubbataa jiru jechuudha. Kanaaf
wanti amma ta'amaa jiru Abuna Gabriel kana irratti yookaan immoo kutaaba kana Ortodoksii Itoophiyaa kana keessatti namni dhugaa dubbatu keessumaa Ortodoksii kana keessatti yookaan kutaaba Ortodoksii kana keessatti yookaan amantii Ortodoksii kana keessatti waggoota muraasa dura warreen sabaan Amaaraa ta'anii Finfinnee keessatti muummee ministeera Itoophiyaa rukutamee du'uu qaba jedhanii dubbatanii turan isaan irratti rakkina maaltu ga'e yookaan inni du'uu qaba muummee ministeera Itoophiyaan bushuun qabu jedhanii warreen Ortodoksii yookaan lumni warreen sabaan garbiraa ta'an kan Oromoon ta'an irratti kaasaa turuun ni yaadatama isaan irratti hidhaa maaltu gaggeeffama yookaan isaan irratti kan isaan dubbataniif itti gaafatamummaa yoon fudhatan kanaaf warreen Oromoo ta'anii keessumaa yaada dhugaa Oromoo fi amantiin kun sirrii miti akkasitti nu deemsisuu qaba guyyaattaan boruuf ta'anii akkasitti lallabamuu qaba uummanni Oromoo dhugaa amantii dhugaa ta'eetiin gaggeeffamuu qaba jedhee namni tokko yoo dubbate akkanni saba biraa jibbu yookaan akkanni saba biraa qeequ tokkotti warreen kan dubbataati jiru jechuudha. Kanaaf sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti arrabsoon garaagaraa Abuna Gabriel kana irratti yookaan kutaa lallabaa shawaa lixaa kana keessatti kan barsiisu abbaa amantii kana irratti qeeqni garaagaraa ka'aa jira jechuudha. Kanaaf gatii sabaan Oromoo ta'ee fi gatii dhugaa dubbatee barsiisa amantii kana irratti ka'aa jiru jechuudha. Kanaaf namni dhugaa dubbatu keessumaa biyya keenya keessatti yeroo muraasatti yookaan waggoota dheeraa asitti illee umurii dheeraa hin qabaatu. Kanaaf namni dhugaa dubbatu erga jibbamee yeroo dhiyootti yookaan immoo Abuna Gabriel qofa irratti otoo hin taane namoonni dhugaa dubbatan bakkeewwan garaagaraatti lubbuu isaanii dhabaa turuun ni yaadatama. Ammas innis Abuna Gabriel kun dhugaa waan dubbadheef itti gaafatamummaa yookaan immoo dirqama itti kenname hunda xumuruuf yookaan immoo itti gaafatamummaa itti kenname kan hundumaa fudhachuuf qophiidha jedhee dubbachaa jira. Kanaaf kutaaleen amantii garaagaraa keessumaa warreen amantii Ortodoksii hordofan namicha kana deeggaraa akka jiranii fi isarratti rakkinni tokko yoo gahe itti gaafatamummaa fudhachuu akka danda'an dubbachaa jiru jechuudha. Qabxii kosattaan egaa qabxii lammaffaa kana keessatti yeroo dhiyootti asitti warreen hospitaala yookaan hojjettoonni fayyaa hospitaala bakkeewwan garaagaraatti hiriira bahuun ni yaadatama. Kana hiriira kanarratti waa'ee miindaa wal qabatee akkasumas immoo jireenya isaan jiraatanii fi miindaa mootummaan kaffaluu fi wal qixxee akka hin taanee fi sababii qaala'insa jireenya dabalatee bakkeewwan garaagaraatti rakkina guddaa akka argan hiriira bahanii mootummaa gaaffii gaafatanii turuun ni yaadatama. Kun egaa gaaffii kana gaafatanii erga booddee dooktaroota baay'ee irratti rakkinni guddaan akka gaggeeffamaa jiru argamaati jira. Egaa Dirreedawaa keessatti Dr. Aftaamuu Alamuu kan jedhamu sababii yeroo dhiyoos yookaan torban muraasa booddee dura hiriira bahanii turuun ni yaadatama doktoroonni jechuudha. Keessumaa hojii ogummaan keenyii fi miindaa nuti argannu wal madaalaa hin jiru qaala'insi jireenyaa hojiraan jedhanii hiriira bahanii turuun ni yaadatama jechuudha. Kana keessatti mirgi isaanii dhiibamuu erga dubbatatanii booddee doktoroonni baay'een hojiirra gaggeeffamaa akka jiranii fi bakka hospitaala irraa gara buufata fayyaatti gaggeeffamaa akka jiran dubbatamaati jira yookaan argamaati jira jechuudha. Akkasumas Dirreedawaatti wanti ta'e yookaan Dr. Aftaamuu Alamuu irratti wanti ta'e kunis waanuma akkasitti jechuudha. Hospitaala irra ture amma sadarkaa buufataatti gadi deebisanii jiru jechuudha. Maaliif akka ta'e namni dhugaa dubbatu keessumaa biyya keenya keessatti rakkina guddaa argaati jira jechuudha. Kanaaf doktoroonni bakkeewwan garaagaraa jiranii sababii hiriira bahaniif yookaan sababii mirga isaanii gaaffii isaanii gaafatanii fi rakkina guddaa yookaan darara guddaa argaa jiru. Barsiisonni akkasii yeroo darbe barsiisonni bakkeewwan garaagaraatti hiriira bahanii miindaan dhuunfaa dabalamoo jedhanii yeroo isaan mootummaatti dhiyyatanii ati qaama biraa deeggarta yookaan immoo unuuf hin hojjettu yookaan barsiisota siyaasa barsiisaa jirta jedhee barattoota siyaasa barsiisaa jirtanii barsiisota baay'ee barate akka barattoonni baranneef dhorkaa turuun ni yaadatama. Kanaaf miidhaan barsiisota irra gahee fi miidhaan doktoroota irra gahaa jiru amma daran hammaachaa dhufeera biyya keenya keessatti jechuudha. Kanaaf namni dhugaa dubbatu biyya keenya keessatti barsiisa amantii kana dabalatee akkasumas immoo doktorootaaf akkasumas barsiisota garaagaraa dabalatee rakkina guddaa argaa jiru. Miindaan isaanii jireenya biyya keenya wajjirraa waliin madaalu miindaan isaaniif kaffalamu akkasumas maatii yeroo isaan jiraachisan kana keessatti miindaa waan isaan hin geenyeef dhugaa jiru yoo dubbatan hin hidhamu taanaan rakkinni kana caaluu hin jiru. Kanaaf mirgi kana ol sarbamuu maaltu jira? Kanaaf bara wayyaanee keessa wanti akkas ta'eeru hin jiru. Gaaffii mirgaa yoo gaafatte wanti si hiisisuu hin jiru. Kanaaf waggoota muraasaas keessumaa mootummaa maangoorra jiruun uummanni keessumaa barsiisotaa fi doktoroota irratti dhiibbaa gahaa jiruu fi akkasumas dargaggoota irraa wanti gahaa jiru daran hammaateera jechuudha. Kanaaf wanti ammas doktoroonni tibbana hiriira ba'an sana keessatti sadarkaa hospitaalaa gara buufata fayyaatti deddeebisuun kun yookaan immoo hojiirra ari'uun kun dhiibbaa mootummaan kun uummata irratti gochaa jiruuf keessumaa hojjettoota isaanii irratti gochaa jirus daran hammaateera jechuudha. Isa dhumaatti yeroo darbu ibsii abooboon guyyaa har'aa baase keessumaa wal dhabdeenii waraana mootummaa yookaan mootummaan maangoo jiruu fi waraana adda bilisummaa Oromoo bakkeewwan garaagaraatti keessumaa lola kumaa jedhanii waggoota muraasatti asitti gabaafamaa turu yookaan odeeffamaa turu ni yaadatama. Egaa lolli kun bakkeewwan garaagaraatti keessumaa aanota 50 olitti gaggeessaa akka jiru guyyaa har'aa waraana adda bilisummaa Oromoo dubbateeti jira jechuudha. Egaa rakkinni bakkeewwan garaagaraatti
keessumaa gaa aanaa 50 jechuun gaa amma akka ta'e gaa yookaan wal nama gaafachiisu amma akka bal'aa ta'e kana keessatti gaa uummanni nagaan miidhamaa akka jiruu fi loltoonni akkuma jirutti ta'e yookaan lolli isaan gidduutti jiru akkuma jirutti ta'e uummanni gaa bakkeewwan garaagaraatti rakkina guddaa akka argaa jiru argamaati jira. Bakkeewwan garaagaraa keessumaa gara caalaa Wallagga keessatti bakkeewwan garaagaraatti gaa rakkinni guddaan kan gaggeeffamaa jiruu fi lollillee kan inni irra caalaa gaggeeffamaa jiru achi keessatti jechuudha. Kana gaa uummanni nagaan keessaaf qabeenya isaa buqqa'uuf akkasumas namoonni nagaan lubbuu dhabaa jiraachuun kunis ammas waan dhaabbate hin fakkaatu garuu gaa guyyaa irraa gaa ibsaan baasan gaa lolli aanota 50 ol keessatti gaggeeffamaa akka jiruu fi injifannoo galmeessaa akka jirullee waraana bilisummaa Oromoo ibsa isaa guyyaa har'aa irratti baasee jira jechuudha. Kanaaf gaa raayyaa ittisa biyyaa akkasumas immoo meeshaa akkasumas immoo kaampii garaagaraa fi baajata mootummaaf waraanaaf ramadame bakkeewwan garaagaraatti fudhadheen jira kan jedhudha. Gama raayyaa ittisa biyyaatiin guyyaa har'aa gabaafameeti jira jechuudha. Gama waraana bilisummaa Oromootiin gabaafamee jira jechuudha. Kanaaf gara rakkinni bakkeewwan garaagaraatti keessumaa Oromiyaa keessatti nagaan dhabamu keessumaa waraana bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa keessatti gaggeeffamaa jiru rakkina guddaa fi qaala'insa jireenya dabalatee akkasumas immoo diinagdeen bakkeewwan garaagaraatti akka sochooneef illee keessumaa namoonni baadiyaa jiranii fi namoonni magaalaa jiran walitti deemuu akka hin dandeenyee fi nageenya hammaachuun dhufu nageenya hammaachuun kun immoo gaa uummata Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa jiruuf dhiphina guddaa keessa gasheeti jira jechuudha. Kanaaf furmaanni ammas waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti waan hin taaneef uummanni bakkeewwan garaagaraa jiru keessumaa Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa fi bakka waraana bilisummaa Oromoo jiru yaaddoo hamaa keessa jiru. Kanaaf bakkeewwan garaagaraatti wanti amma ta'amaa jiru keessumaa aanota 50 keessatti kan gaggeeffamaa jiru uummanni nagaan darara guddaa argaa jira jechuudha. Dhumarratti gaa artistii Kadir Martuu gaa dhukkubsatee haala cimaa keessa akka jiruu fi dhiphina guddaa keessa akka jiruu fi iyyata yookaan himannaa uummata Oromoo akka barbaadu dubbatachaati jira jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo bakkeewwan garaagaraa jiran artistii kanaaf birmatanii yookaan immoo artistii kana akka inni yaalame fayyuu dhaamsa keenya jechuudha. Kanaaf gaa artistiin kun gara deddeebiin yeroo dheeraatii gaa dhukkubsachaa turuun irra deddeebiin otuma fayyuu akkasumas yeroo waggoota muraasa dura gaa dhukkubsatee turuun ni yaadatama. Ammas gaa marsaa miilanaas ammas dhukkubsatee salatti akka argamaa jiru argamaati yookaan dubbatachaati jira jechuudha. Kanaaf uummata Oromoo naa birmadhaa kan jedhus gaa ammas iyyannaa isaa dhageessaa jira artistii Kadir Martuu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo biyya keessa biyya alaa jiru artistii kana wal'aane yookaan artistii qabsaa keessumaa gaa bara 1990moota keessa gaa ija uummata Oromoo akka ta'ee fi akkasumas sirboota siyaasaa garaagaraa kan qabudha jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana gaa biyya Eurooppii keessatti kan inni argamu achi keessatti gaa dhukkuba cimaa fi akkasumas hospitaalatti argama jechuudha. Yeroo ammaa kana kanaaf uummanni Oromoo bakkeewwan garaagaraa jiru biyya alaas biyya keessa warreen jiranii artistii Kadir Martuu waa wal'aanannu dhaamsa kooti. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa qophiin gungumbii koo guyyaarraa kanan gammaatti daawwatartoon ture. Qophii kana qopheessuun si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii gungumbii biraan hanga walitti deemtu immoo qophiin Horn Miidiyaa waliin turtii gaarii.